kan taphanne kubbaa miilaa ta'us garuu injifannoon kun isaa oli jedhe kan milkeessine waan amanuuf nama rakkisuudha. Namni waan fedhe jedhus waggoota afran darbe ga'umsi mul'isne akka tasaa kan dhufee miti hojjannee kan arganneedha. Lammiilee Arjentiinaa guutuu waan gammachiisneef kabajaatu natti dhagama. Waancaa addunyaa kanaaf waggaa tokkoof qophaa'aa ture Lionel Andres Messi akkuma isaa waggaa 40 dura England irratti seenaa boonsaa kan hojjete ilma biyya isaa Diego Armando Maradona yaadachuun waaqarraa gadi nu ilaalaa akka inni gammadu nana mana ani yoomuu isa waliin of madaalchisee hin beeku. Maradonaan akkana jaallatu nan beeka. Injifannoon kun yaadannoo isaatiif haa ta'u jedhe. Taphni kun Messi maaliif mootii kubbaa miilaa akka jedhame taphatti mul'isiidha jechuun barruun BBC Sport barreessira. Bara 1986 Diego Armando Maradonaan waggaa 40 booda Lionel Andres Messi irra deebiin Englandin irra aananii. Bara 1982 England odola Argentina Falkland humna waraanaatti weerarte. Waggaa 4 booda waancaa addunyaa Meksikoon qopheessite irratti Argentina fi England tapha marsaa nuusa xumuraa irratti walitti dhufanii. Tapha sanaan Maradonaan goolii harkaan galche hand of God fi goolii lammaffaa goolii hawwattuu jaarraa sanaa jedhamte dabaluun England kuffisanii. Dirree lolaa irratti isa waraanaan mo'aman dirree kubbaa miilaatiin England haloo bahatanii. Argentinaan taphattoota gameeyyii jaarraa garaagaraa keessatti horatteen England yeroo lama irra aanteerti. Goonni kubbaa miilaa jaarraa kanaa Lionel Messi waggaa 39 ta'us taphataa murteessaa Argentinaa ta'uusaa taphatti ragaa baheedha. Argentinaan hamma daqiiqaa 85ffaatti goolii 1-0 Englandin durfamaa turte. Sana booda kubbaawwan dinqii Lionel Andres Messi lama mijjeesse Enzo Fernandez fi Lautaro Martinez galchuun Englandin injifatanii. Waancaa addunyaa kanaan Messi goolii 8 galchuu kubbaa goolii taanaa afur mijjeessee jira. Kun taphataa umrii 39 irraa waan eegamuun turre. Garuu inni Messi waan ta'eef kana godhee jira. Kennaan kubbaa miilaa jaarraa 21ffaa Lionel Andres Messi kaleessas halkan dinqii dabarse. Messi waggaa 4 dura Qatar irratti umrii 35tti waancaa addunyaa argate. Amma waggaa 39 yoo ta'u kan baranaa milkeessuufis daqiiqaa 90 qofaatu isaaf. Waancaa addunyaa kanaan baay'ina goolii galchuu Kylian Mbappé waliin dursaa kan jiru Lionel Andres Messi tapha xumura staadiyeemii New Jersey irrattis seenaa biraa fi riikoordii dabalataa ni katabaaf eegama. Leenjisaan garee biyyaalessaa Argentinaa Lionel Scaloni Messi seenaa keessatti taphataa cimaadha isa ibsuuf jechinatti hanqataa jedhani. Xiinxalaan BBC Sport taphataan duraanii kilaba Manchester Cityf garee biyyaalessaa England Micah Richards Argentinaa Messi qabdu humaa hin rakkattu isaan taphataa cimaa kubbaa miilaa yeroo kamuu qabu waan ta'eef kaleessas kanumaaf milkaa'an jedhe. Messi tapha England injifatan irratti sarara penalty warra England keessatti kubbaa yeroo 7 tuqee jira. Kubbaawwan 9 ammoo hiriyoota isaatiif dabarsira. Waa'ee Messi waan hedduun jedhamee jira. Garuu jechoonni sadii isa ibsuu malu the magic, the machine, the vision kan jedhu haga tokko Lionel Messi ibsuu malu. Messi nama kophaatti waaqni kennaa addaa isaaf kenneedha. Akka fedhe waan barbaade gochuu danda'a. Inni maashina gooliiti. Umriin isa hin daangessu. Haala kamuu keessatti goolii lakkoofsa ilma guyyaa jettee garee biyyaalessaa Argentinaati. Messi mul'ata. Goolii galcha, kubbaa mijjeessa, tapha seessa, dirree keessatti bakka hundatti argama. Waan karoorsee fi yaada raawwata. Gabaabumatti Messi kubbaa miilaa addunyaaf nama kennameedha. Namoonni kubbaa miilaa keessatti bakka guddaa qabanii fi iddoo guddaa gahan waa'ee taphataa kana waan dubbatan haa ilaalluuti. Taphataan seena qabeessi biyya isaa Maradonaan yeroo lubbuun ture Messi gochaan uumama nama ol ta'edha jechuun ibse. Leenjisaan cimaan jaarraa kana Pep Guardiolaan ani waa'ee Messi dubbachuu caalaa callisee dandeettii fi kennaa isaa dinqisiifachuu naaf wayyaa jedhanii ture. Leenjisaan kilaba Paris Saint-Germain Luis Enrique Messi weelluu kubbaa miilaati jechuun ibsani. Lionel Messi waancaa addunyaatiin gooliiwwan 21 galchuu yoo dursu kubbaa 12 mijjeessuunis morkataa hin qabu. Kylian Mbappé goolii 20 galchuun ittaana. Lionel Messi seenaa kubbaa miilaa isaatiin goolii 125 biyya isaa Argentinaaf galchee jira. Lionel Messi akka walii galaatitti gooliiwwan 1337 keessaa qooda qaba. Majestic moment for Lionel Messi. Biyyi Laatiin Ameerikaa taphattoota kennaa kubbaa miilaa qaban horachuun beekamtu kun waancaa addunyaa biyya milkii gonfatte keessaa ishee tokko. Miilli Maariyo Kempes bara 1978 dachee isaanii Boonas Aariyaasitti Neezerlaandis irratti injifannoon eegale fuullee Meeksikootti bara 1986 Diego Armando Maradona goolii harka waaqan dabalame. Qaataaritti ammoo bara 2022 Lionel Messi xombora irratti xombora biraa qabsiise amma
Ameerikaa istaadiyeemii Niw Jeersiitti kubbaa miilaan addunyaatti tiyaateera xumura hin qabne mul'isuuf beellamateera. Addunyaa irratti Biraazilii fi Jaarman qofatu Arjentiinaa caalaa waancaa addunyaa kana daddabalatee fudhate. Isaanitti aansuun yeroo sadi waancaa addunyaa kana gola hambaa isaanii keessaa kan qabdu Arjentiinaan Jaarman waliin riikardii qooddachuuf daqiiqaa 90 qofa eegaa jirti. Erga bara 1986 waancaa addunyaa Meksikoon qopheessite shaampiyoonii taate waggoota 36 deebitee shaampiyoonii ta'uun kan itti ulfaate Arjentiinaan gidduu kanatti bara 1990 bara 2014 xumuraaf geesse lamaanuu Jaarmanii mo'amtee harka marattee galte. Kanaanis taphataa cimaa addunyaa Lionel Messi biyyi qabdu waancaa addunyaa injifachuun itti ulfaate. Messiinis biyyaaf bu'aa hin buufne amma jechuutti gaamee ture. Miira sanaanis abbaan badhaasa Baalaandoor yeroo 8 Lionel Messiin bara 2016 hamma kubbaa miilaa biyyaaf hin taphadhu jechuuttis akka murteessu gaheera. Sun hunduu seenaa ta'ee hafee Messi fi dhaloonni haaraan Arjentiinaa amma waancaa addunyaa seenaa adda ta'e katabuuf dhiyaataniiru. Bara 2022 ga'umsa Lionel Messiin Firaansi injifachuun shaampiyoonii kan taate Arjentiinaan waancaa addunyaa bara 2026nis walitti aansitee shaampiyoonii ta'uuf humna akka qabdu mul'ifteerti. Keessumaa umriin lakkoofsa qofa ta'uu jecha osoo hin taane gochaan agarsiisaa kan jiru Lionel Andres Messiin haalli garicha ittiin dursuun Arjentiinaan xumuraaf akka geessu godhe addunyaan harka walitti rukuttee fiirti. Waancaa addunyaa 2026 kanaan biyyoota 48 hirmaataniin oobtan dursee eenyutu shaampiyoonii ta'a jedhee tilmaama kaa'ee ture. Ispeen harka 16 sadarkaa tokkoffaa, Firaansi harka 13 sadarkaa lammaffaa irratti, Ingilaandi harka 11 tuqaa lamaan sadarkaa sadaffaa irratti yoo tilmaamamtu Arjentiinaan harka 10 tuqaa 4 waancaa kana fudhachuu dandeessi jedhee ture. Biyyoota kanneen keessaa Firaansiif Ingilaandi qeetti yoo galan amma tokkoffaaf arfaffaa irratti kan tilmaamaman Arjentiinaa fi Ispeentu walitti hafe. Walakkaa xumuraan ga'umsa amansiisaa waliin Ingilaandi injifachuun kan darbite Arjentiinaan ammas biyya waancaa kana salphaatti dabarsitee kennitu akka hin taane agarsiifte. Dorgommicha keessatti adeemsi Arjentiinaan waancaa kanaan imalte kan biyyoota biroo irraa salphaadha jedhamaa ture. Ramaddii irraa eegalee hanga nuusa xumuraatti biyyoota sadarkaan kubbaa miilaa isaanii gadi aanaa ta'e Aljeeriyaa, Kaapo Verde, Ijipti, Oostiriyaa, Joordaanii fi Siwiizerlaandi waliin kan taphatte Arjentiinaan fiifaan harka irra qabamaa turte jedhamuun qeeqamaa turte. Hojiin malee qeeqan akka hin taane garuu Ingilaandi irratti mul'ifte. Imala Arjentiinaa kanaaf inni guddaan ammoo tokkummaa garicha keessa jiru jedhama. Taphattoonni Arjentiinaa kutaa hidhannoo hanga dirree keessatti tokkummaan hojjetu. Dursaa isaanii Lionel Messiif kabaja qabanis daran akka onnatan godheera. Inni ammoo dirree keessatti hojii mirkaneessa fi morkattoonni isaanis Arjentiinaa injifanne jedhanii yoo abdatan Messiin daqiiqaa xumuraatti ibidda qabsiise akka bakakkaa samii bu'ee tasannaa sun morkattoota isaa mogolee laaffisa. Kana ammoo irra deddeebiin mul'iseera. Biyyattiin waancaa addunyaa kanaan gooliiwwan 19 galchite keessaa 10 daqiiqaa 75 booda galuun ammoo tilmaama morkattoota isaanii galagaltoo itti ta'eera. Taphattoonni akka Enzo Fernandez sarara gidduu akkaataan ittiin utuban hanga xumuraatti abdii kutachuu dhabuun milkii Arjentiinaa waancaa addunyaa kanaan qabdu keessaa kan jalqabaati. Messiin bara kana goolii 8 waancaa addunyaan kan galchee fi waliigalaan waancaa addunyaan goolii 21 lakkoofsiseen ammoo gaachana warra Arjentiinaa ta'eera. Waancaa addunyaanis goolii 12 keessatti hirmaachuun taphataa shanaffaadha. Goolii 8 galchee 4 mijjeessee kenneera. Waliigalaan seenaa waancaa addunyaatiin kubbaa goolii taate 12 mijjeessuunis taphataa jalqabaati. Taphaa xumuraa Ispeeniif Arjentiinaan waliin taphatan ammoo lammiileen Arjentiinaa ammas ga'umsa Lionel Messi irratti abdataniiru. Kanaaf ture taphataan duraanii Manchester Cityf Ingilaand Michael Richard Arjentiinaan mootii qabdi. Mootii kubbaa miilaa innis Lionel Messidha kan jedheefi inni goota kubbaa miilaatiin amma tapha xumuraa Ispeen waliin taphannaan warri Ispeen ammoo baay'ee isa jaalatu. Garuu maal godhu ani hin beekun yaada leenjisaa garee biyyaalessa Arjentiinaa Lionel Scaloni ture.